kan inni jaalate sana jaalachuu dhiisuu danda'u. Kan isaan ofii isaaniitti jaalatanii isa fuusisuuf kaasan ammoo inni hin jaalanne taanaan dhugaan isin jedha akka kanatti dhuguma taanaan maatiitu balleessaa guddaa qaba. Maaliif filannoo isaa isaaf eeguu yookaan isaa kabajuu danda'u qabu jechuudha. Maaliif isaa wajjin hin jiraatan mucayyoo sana faana isaatu duukaa jiraata miti. Kanaaf maaliif jaalalli jedheetuma filannoodhaan miti. Yookaan immoo kan isaan filatanii sananii dirqama jaalachuu hin qabu. Filannoo isaa isaaf kabajanii tooniyyuu jechuudha. Osuma garaa isaan hanqatu iyyuu dhala isaaniitti sababa ta'eef iddoo sanatti filannoo isaa kabajanii fi akka inni lubbuudhaan jiraatu osoo godhanii yoo maaliif osoo fi eegeen duubatti nama hafti akkuma jedhu Oromoon jechuudha. Kanaafuu har'a maal jedhu? Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkaasaa kana keessan obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Mucaan isin asirratti argitan kun jechuudha taphata garee biyyaalessaa akkasuma bulchiinsa magaalaa Bahar Daariiti. Dhugaan isin jira jalqaba Facebook irratti kana nani dubbise jechuudha barreeffama suuraa isaaniitti irratti laxxafame jechuudha. Garuu bal'inaan barreeffama hagam dheeraa tokko eegaa jechuudha. Maaliif jalqabuma irratti ilaalee waan gara maaliif akka ta'e beeku hedduu garaan koon ariifatee nan dubbise. Akka uummanni odeeffannoo jedhanitti mucaan kun ofii isaatiif lubbuu isaa balleesse jechaa jiru. Haalli inni itti lubbuu isaa balleesse immoo dhugumatti parsantii 100% dhugaa ta'ee jennaan baay'ee waan garaa nama madeessu akkasumas immoo seenaa yeroo dheeraa garaadha nama hin banneedha jechuudha. Mucaan kun eenyuma kana fuudhee haalli fuudha isaa yookaan cidha isaas immoo karaa beeta kiristaanaatiin karaa bareedaa ta'eenidha. Mucayyuma suuraa irratti isa waliin jirtu kanaadha kan inni fuudhe jedhu. Haa ta'u malee gaa'ila isaa kanatti yookaas immoo mucayyoo inni fuudhe kanatti maatiin isaa ittiin gammanne yookaas immoo hin jaalanne siif hin taatu jedhanii ittiin mormu yeroo baay'ee jedhu warri itti dhiyaatan akkasuma bal'inaan warri suuraa isaa faana barreeffamaan gadhiisan jechuudha. Dhugaa dubbisee maaliif jennaan osumaan dubbisaa jiru himimmaan tunarra yaa'ee jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Wanti kuni gaabbii yookaan gaabbii deebi'anii of duuba barbaadanii hin argineedha jechuudha. Mucaan kuni mucayyoo kana fudhatee gara maatii isaa dhaqaa gaafa lubbuu isaa balleessu kana jechuudha. Gaafa inni fuudhee dhaqusi ammas illee itti akkasuma isaan walii galuu yookaas immoo mucayyitti jaalachuu fi hin dandeenye jedhu. Hiriyoota isaatitti akkasuma gwaddinyoota isaatitti ogaa haasa'u baay'ee natti ulfaatee jira. Jireenyi baay'ee natti ulfaatee jira. Walii galuu hin dandeenye ammallee maatii koo faana walii galuu hin dandeenye jedheeti itti mari'ata. Isaanillee wanti hunduu hin darbaa. Kanaaf hin darbaati beeta kiristaana deemi kadhannaa godhii jedhuuni tole jedhaanii isaaniinis eenyuma gaafuma lubbuu isaa balleessu kana jechuudha. Kan isaan amma warri isatti dhiyaatan yookaas immoo warri isa wajjin dubbatan sun akka dubbatanitti akka Facebook irra baaniitiin iyyuu suuraa isaa faana gadhiisanitti jechuudha. Isaaniin tole jedheeni ka'ee achi deebi'ee motora irratti ba'ee lafa mana ijaarsisaa jiru yookaas immoo mana ofiisaati ijaarsisaa jiru jira. Iddoo sana deemee achitti of ajjeese jechaa jiru. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal jedhu amma maatii isaa sun dhugaa rabbii jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha maatiin lafa kamittuu kun mudannoo nama kamiyyuu mudatu yookaan mudannoo namoota hedduu mudatudha jechuudha. Kan inni jaalate sana jaalachuu dhiisuu danda'u. Kan isaan ofii isaaniitti jaalatanii isa fuusisuuf kaasan ammoo inni hin jaalanne taanaan dhugaan isin jedha akka kanatti dhuguma taanaan maatiitu balleessaa guddaa qaba. Maaliif filannoo isaa isaaf eeguu yookaan isaa kabajuu danda'u qabu jechuudha. Maaliif isaa wajjin hin jiraatan mucayyoo sana faana isaatu duukaa jiraata miti. Kanaaf maaliif jaalalli jedheetuma filannoodhaan miti. Yookaas immoo kan isaan filatanii sananii dirqama jaalachuu hin qabu. Filannoo isaa isaaf kabajanii tooniyyuu jechuudha. Osuma garaa isaan hanqatu iyyuu dhala isaaniitti sababa ta'eef iddoo sanatti filannoo isaa kabajanii fi akka inni lubbuudhaan jiraatu osoo godhanii yoo maaliif osoo fi eegeen duubatti nama hafti akkuma jedhu Oromoon jechuudha. Kanaafuu har'a maal jedhu? Maaliif mucayyoo suni haa ta'u malee yeroo dheeras azantu yeroo dheeras gaddi guddaan isheettaa dhaga'u malee namni dachee kanarra jiru yookaan namni lubbuudhaan jiru jireenyi itti fufaa jireenya nama biraa waliinis dhaabuu ni dandeessi.
haa ta'u malee garuu mucaa kan har'a wayi deebi'anii argatanii dhugaa rabbii jechuudha. Deebi'anii hin argatan. Gaabbii dheeraa kan keessaa hin baane jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahame. Baay'ee tokko maaliif dhugaan isin hin jedha. Wanti isin laaltan jechuudha yeroo hundaa bara kana keessa jechuudha. Nama umuriin isaanii hiiqe yookaas nama umuriin isaanii akkasumas immoo du'a namni kamiyyuu ni du'a. Eenyumtuu dachee kanarratti nafu eenyumtuu waggaa 100 hin jiraatu dachee kanarra. Garuu haalli ittiin ijoolleen keenya ijoolleen dargagga'aa ganaa iddoo guddaatti eegaman iddoo guddaa gahanii namoota hedduuf fakkeenya ta'uu danda'an bakka gara caalu jechuudha lubbuu isaaniitti faradu jechuudha. Waan akkanaa kun deddeebi'ee dhagahama jechuudha. Bara kana keessa maaliif akka ta'e hin beeku. Dhugaa baay'ee tokko nama itti dhagahamas baay'ee laphee nama cabsallee jechuudha. Maaliif jennaani har'a maatii isaa suni ani dhuguma deebi'anii tooniyyuu jechuudha. Hin beeku. Maaliif sammuun tasgabbaa yookaas immoo haala tasgabbaa tokkoon jireenya isaanii jiraatanitti fakkaatu. Maaliif wanta akka kanaa yeroo baay'ee deddeebi'ee nama jeeqa. Deddeebi'ee gaafii namatti ta'a. Deddeebi'ee jireenya bo'uuruuti yookaan jireenya tarkaanfataa jiran nama jalaa booressa yookaas gaabbii guddaa namatti ta'a. Har'a mucaa kana deebi'anii argachuu hin danda'an. Mucaan kun kan maatii isaaniitirra darbeellee biyyaafillee iddoo guddaa yookaas immoo waan guddaa tokkorra gahuu danda'udha waan ta'eef har'a yeroo kanatti maaliif sirriidha garaan jaalate gowwaadha. Maaliif nama sababa isaa mucayyoo sana isa harkatti jibbaniif inni immoo humnaa ol jaalata. Malee waa malee lubbuu isaatitti hin faranne jechuudha as deebisee jechuudha. Kana dhaga'urra lubbuu kootti faraduu wayya waan jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee seexanni illee nama fattana miti ree. Maaliif seexanni karaa argatee jennaan silumayyuu godhi dhaqi jedhaan. Kanaaf dhugumatti maatii santu badii guddaa qaba yookaas immoo balleessaa guddaa qaba. Akka gama kootiitti gaabbanis homaa godhamuu hin danda'u. Kana booda namni godaane dacheerra godaane yoomiyyuu as deebi'uu hin danda'u. Garuu dhugaan isiniin jedha. Baay'een fakkeenya irraa fudhadhaadha. Ijoolleen keenya jechuudha. Maaliif waan akkas akkasiisun gaafa nu mudatu yookaan waan akkas akkasiisun gaafa jiru amma danda'amaa ta'etti irraa siiqanii of dhageeffachuudha. Ofiidha of dhageeffachuu. Maatii sanarraa ammatee tokkorraa hiiqxanii of dhageeffachuu irra isiniif caala. Maaliif nama jaalannu sana hin dhabnu erga jettanii murteessitanitti irraa hiiqatii of dhageeffadha. Maaliif waan akka kanaa kana yoon godhe akkasuma ta'e jireenya kamtu na baasa yookaas immoo maal ta'uu qaba jireenyi koo boruu jettanii of dhageeffattanii maaliif nama jaalatta sanas dhabuurra maatii sanas dhabuurra jireenya kophaa ta'e tokko jiraadha irraa hiiqatii yoo isiniif danda'ame battala sanatti aarii san ofirraa balleessu wantoota akkanaa kanarraa fagaachuudhaaf kadhannaa godhaa fuula rabbii dhaabbadhaa. Yaa Waaqayyo na tarkaanfachiisi jedhaati kadhannaa godhaa dhugaa. Maaliif nama hin mudatu jechuun hin danda'amu kuni namoota hedduu mudata. Dhiiras ta'e shamara iddoo baay'eetti mudata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf murtoo akkasii ofirratti fudhachuun baay'ee nama gaddisiisa laphee namaa cabsa jechuudha. Maaliif ofii isaatii hin dhaga'us maalis hin godhu jedhee haa ta'u dachee kanarraa godaanee jira asirraa sokkee jira. Garuu mucayyoo kanatti immoo godaannisa bara baraa kan yoomiyyuu fayyuu hin dandeenye kan yoomiyyuu wal'aansa fayyiti jedhamuu hin dandeenye isheetti dhiisee deema jechuudha. Maaliif jennaan hammam akka ishee jaalatu anaaf jedhee lubbuu isaa balleesse waan jedhutu isheetti dhaga'ama yeroo baay'ee jechuudha. Already maatiin isaatis yeroo sanatti jedhamee yeroo baay'ee waan isa irraa deebisan yookaan waan inni mucayyoo kana dhiisutti fakkaatee irra deddeebi'anii waa'ee isheetti gadi kaasanii harkatti jibbuu danda'u. Har'a garuu osoo jechuu baanne jedhu maaliif garuu immoo gaabbiin duubatti namaaf akkuma jedhan gaabban rabbiin arganama sa'aatii kanatti jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko laphee nama cabsa. Kanaaf obboloota koo dhugaan isiniin jedha. Hiriyoota keessanis gaafa gonnii keessanitti yookaan bukkee keessanitti waan akkasii isiniin mari'atan gaafa agartan dhugaan isiniin jedha. Gadi lakkisinaa. Amma nama sana waan akkasii yaada akkasii harkaa gachisiistanitti yookaan yaada sana inni jijjiirratee laphee jijjiirratee tooniyyuu tasgabbaa'utti irraa hin fagaatina. Maaliif jennaan isinillee hedduu gaabbitan osoo waan kana dhaga'uu baadhee osoo yeroo sana natti haasa'uu baate osoon yeroo sana isa bukkee dhaabbadhee isa dhageeffadhuu baadhee jettanii gaabbitu sababa ta'eef yeroo sana irraan fagaatina yoo isiniif danda'ametti nama akkasii nama bakka aarii keessa isaa isinitti himatee yookaan waan akkasii kana na baasa waan akkasii kana jedhee murtoowwan adda addaa ogaanni akeekkachiisa adda addaa ofitti kennu agartan sana amma waan sana dagachiistanitti yoo isiniif danda'ame biraallee hin fagaatina biraa hin sokkinaadha yaada sana hamma ni jijjiirratutti dhugaan isiniin jedha. Maaliif hin gaabbitan isinillee osoo waan akkasii sana ta'uu baatee jettanii duuba keessan deebitanii isinitti hin dhaga'amu. Kanaaf amma gwaaddanyoonni isaa ittiin mari'ate sun har'a
yeroo sanatti battala sanatti bakka dhiisi karaa rabbii wayya karaa rabbii irra godhi kadhannaa godhi jedhaniini biraa sokkanii jiru ishi jedheeni beete kiristaana aseema dhaqa jedhee bahee jedhan bakka amma dhaqeetti of ajjeese kana jechuudha. Osoo ammanni bakka sana ga'ee wajjumaan dhaqanii ammanni tasgabbaa'utti duukaa yookaas immoo bukkeedhaa fagaachuu baatanii har'a mucaan kun lubbuusaa kana hin balleessu. Mucaan fagootti eegamu yookaas immoo namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu har'a lubbuusaa galaafatee akka kanatti dhugaa namoota hedduu hin gaddisiisu namoota baay'eetu gaddee anumti kanan eenyummaa isaa itti hiiqe yookaas immoo hin beekne amma kana natti dhaga'ame dhugaa barreeffama sana dubbisee hamman fixutti imimmaan tunarra yaa'e waaqayyo lubbuusaa haa maaru isheedhaaf immoo rabbi jajjabina isheedhaa haa kennu. Sa'aatii kanatti namni miidhamaan jechuudha baay'een isheedha. Maaliif jenna baay'iseetoo namni miidhame sirriitti miidhame jennu ishee qofaadha. Waaqayyo jajjabina isheedhaaf haa kennu maaliif isheef jedhee jaalala isheedhaaf qaburraa kan ka'e yookaas immoo maaliif bakka maatii isaa sanas cinqata isaan itti dubbatan sana yookaan waan isaan jedhaniit sana sababa woon akkas godhe kana dhaga'u jechuu bichaatu isatti mul'ate malee akka isheen immoo miidhamtu yookaan akka godaannisa bara isheetti dhiisee sokkoo itti hin mul'anne haa ta'u malee seexanni waan akkasiititti amma fidee itti nama gatutti nama dhidhiibaa yookaan nama daddarbaa waan akkasii biraan amma nama gahutti jechuudha. Sa'aatii sanatti osoo namaaf danda'ame namni nama bukkee jiraate akkasumallee kadhannaa godhanii waan sun nama harka baduu yookaan dagachuu danda'anii baay'ee tokko ulfaata. Sanas ta'ee kana godaanee jira waaqayyo lubbuusaa haa maaru. Wanti biraa wanti jedhamu hin jiru. Egaa obboloota koo dhugaan isin jedha wantoota akkanaa fakkeenya fudhadhaa namoota hedduu waan akkanaatirraayyuu oolchuu ni dandeessanii gaafa waan akkanaa hiriyaa keessan yookaas immoo hiriyaan dubaraas ta'e kan dhiiraa isinitti mari'atu walitti mari'attan nama sana waan sana amma gachiisiisanitti biraa hin fagaatinaadha. Waaqayyo hundumarrayyuu karaa rabbii nu haa yaadachiisu karaa isaatirra nu haa qabu. Seexan yeroo baay'ee afaan nama dogongorsiisa yookaan hojiidhanis ta'e jechuudha. Waaqayyo hunda danda'a. Inni karaa isaarra nu haa qabuun isiniin jedha ammanuma waan natti dhaga'ame dubbachuuf asirra ba'e dhugaa jechuudha. Ani barreeffama hagam dheeraa amma dubbisee fixutti maan xumure jechuudha. Waaqayyo walumaa galatti jechuudha. Maatiisaa already ani karaa kanaan jechuudha. Maaliif akkas ta'e jedhanii isaan itti faraduu osoo hin taane har'a hin gaabbanii sooma godhamuu hin danda'amu. Walumaa galatti jajjabina isaaniif haa kennu. Isiniin jedha nagaan naaf turaa turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deemnu.